Akka mooltaan har'a boqonnaa haaraa qabannee dhiyaanne irraa boqonnaa 5 seenaa Afrikaa durii jira. Seenaan Afrikaa durii maal fakkaata ka jedhu gabaabinaan boqonnaa kana keessatti waliin ilaalla jechuudha. Seenaa Afrikaa durii ka jedhu kanarratti ka'umsa irratti ka waliin ilaallu seensa isaati. Seensa isaa irratti qaroominni biyyoota addunyaa adda addaa akkamiin akka jalqabamee fi gumaachi isaan hawaasa addunyaaf taasisan boqonnaa 4 keessatti bal'inaan ilaallee jirra jechuudha. Qarooma Giriik, qarooma Roomaa, qarooma kanneen biroo bal'inaan ilaallee jirra jechuudha. Boqonnaa kana keessatti immoo qaroomina Afrikaa durii keessaa kan qarooma Misirii, qarooma Nuubiyaa fi qarooma Meero'ee ka jedhu bal'inaan ilaalla jechuudha. Boqonnaa kana keessatti qarooman sadeen kunniin Afrikaa keessaa isaan beekamoo fi kan jalqabaatti jedhamanii yaadamu jechuudha. Qaroomni Masirii, qaroomni Nuubiyaa fi qaroomni Meero'ee jechuudha. Qaroomni Misir durii kaaba baha Afrikaatti kan daanga'e yoo ta'u, kan Nuubiyaa fi Meero'ee immoo naannoo amma biyya Sudaan jedhamutti kan hundeeffamedha jechuudha. Hundeewwan qarooma Giriikii qarooma Afrikaa kanneen ta'an kun kan Masirii, Meero'ee fi Nuubiyaa kun kan isaan qabatanii daandii riqicha lagi Abbayyaa ittiin Gibxi seenurraan qabataniitu jechuudha. Kan isaan sadarkaa kanarraan ga'anii isa bal'inaan gara gaditti kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Gabaabinaan mootummaan Misir durii maal ture, kan akkamii ture ka jedhu 5 tuqaa tokko kanarratti waliin ilaalla jechuudha. Mootummaan Misir durii kaaba Afrikaa naannoo sulula laga Naayil keessatti kan hundeeffame jechuudha. Akkuma isinitti hime Naayiliin erga Itoophiyaa keessaa bahee Abbayyiin erga Itoophiyaa keessaa bahee maqaa Naayil jedhamu yookiin immoo Biluu Naayil jedhamuun beekama jechuudha. Nuti asitti Abbayyi ka jennu kuni jechuudha. Biluu Naayilii kanarratti ka hundeeffame jechuudha. Qaroomni Misirii durii yookiin laga qaroomni biyyoota kamiyyuu duratti qarooma Chaayinaa, qarooma Giriikii, qarooma Roomaa, qarooma Hindii jennee ka ilaalle hundi isaaniiyyuu qarooma Meesopootaamiyaa kan jenne laga gidduutti yookiin immoo naannaa bishaan irratti bu'uureffatedha jechuudha bal'inaan. Kanaafuu kan Ijiptis yookiin kan Misir durii isa qarooma kaaba Afrikaa keessaa naannoo sulula laga Naayil irratti kan xiyyeeffatedha jechuudha. Kanaafuu bu'uurri qarooma Misir durii sulula Naayil irraa kan madde yoo ta'u, Naayil jechuun afaan Giriikiitiin sulula jechuudha. Naayil jechuun maal jechuudha? Sulula jechuudha. Afaan warra Giriikirraa jecha dhufedha jechuudha. Jechi Naayil jedhu kuni akka barreessaan seenaa Giriikii durii Herodotas ibsetti Misir yookiin Ijipti jechuun kennaa laga Naayil jechuudha. Hiikumti Ijipti jedhuyyuu kennaa maalidha? Kennaa laga Naayilidha jechuudha. Lagumti Naayil kun immoo eessaa madda? Biyyoota lama keessaa madda jechuudha. Inni tokko biyya Itoophiyaa keessaa kan deemudha jechuudha. Kana jechuun hundeeffamaa fi dagaaginni qarooma Misirii durii fi sababni ijoon maalidha? Laga Naayilidha jechuudha. Qarooma Giriikii Misirii yookiin guddina Misirii duriitiif yookiin qarooma isheetiif lagi Naayil dhiibbaa guddaa yookiin faayidaa guddaa geessiseefii jira jechuudha. Lagi Naayil dagaagina qonnaa Misirii durii fi qarooman adda addaaf bu'uura kan ta'edha jechuudha. Lagni Naayil dagaagina qonnaa Misiriif yeroo sanatti faayidaa guddaa kennedha. Uummanni Misir qonnaan bultoota yoo ta'an hojii qonnaa jal'isii fi horsiisa beelladootaan beekamoodha jechuudha bal'inaani. Oomishaalee qonnaa kanneen akka talbaa, garbuu, qamadii, mishingaan baay'ee beekamu jechuudha. Qaroomina Giriikii durii yookiin qarooma Masirii keessatti warreen kun gosoota oomishaa baay'inaan beekamanidha. Beelladootaa fi horsiisa irratti aansuun jal'isii akkasumas qonna kanneen akka talbaa, garbuu, qamadii fi mishingaa irratti baay'ee beekamu jechuudha qaroomni Masirii duratti. Haa ta'u malee haalli jireenya hawaasa Misir durii sadarkaa qaroomina Misir waliin wal bira qabne yoo ilaallu hedduun isaanii hiyyeeyyiidha jechuudha. Kana jechuun namooti fayyadamoo ta'an naannoo handaara jal'isiin sun jiru yookiin immoo kanneen dalaga kanarratti bobba'an yookiin oomisha kanarratti qofa bobba'an malee hedduun isaanii hiyyeeyyii turanii jechuudha. Kanaafuu haalli jireenya hawaasa Misir durii harki caalaan rakkisaa fi gadaanaa kan turedha jechuudha. Yookiin baay'een isaanii gadadoo hamaa keessa kan turanidha jechuudha. Kanneen akkuma fayyadaman kanneen jiranii jechuudha. Akka waliigalaatti hundeeffamni mootummaa Misir durii fi sababni ijoon laga Naayilidha jechuudha. Yookiin hundeeffama mootummaa Misir durattiif baay'ee dhiibbaa ijoo geessisaa kan ture laga Naayilidha yookiin faayidaa guddaa kennaafii kan ture laga Naayilidha jechuudha. Kanaafuu haalli jiruuf jireenya hawaasa Misir durii laga Naayil waliin kan wal qabatu ture jechuudha. Amma akka gabaabinaa suura kanarratti ilaallutti lagni Naayil maddi isaa eessadha? Eessa deema? Eessaa ka'e ka jedhu kana gabaabinaan ilaalla jechuudha. Kaartaan kun yoo ilaaltan kaartaa Afrikaa bahaadha jechuudha. Yookiin kaartaa gaanfa Afrikaadha. Gaanfa Afrikaa irratti kaartaan as bukkeetti argitan kun biyyoota baha Afrikaa kanneen Tanzaaniyaa, Buruundii, Ruwaandaa, Keeniyaa, Itoophiyaa, Jibuutii, Soomaaliyaa,
Eertiraa, Sudaan, Chaad, Misir kanneen bal'inaan of keessatti qabata jechuudha. Itoophiyaan yookiin immoo hara xaanaarraa madda jechuudha. Lagi Naayil inni Abbayyaa jenne Itoophiyaa keessaa ka'u hanga dhufee bakka kana ga'utti yookiin kanatti dabalamutti Abbayyaa jedhamee kan waamamu. Erga kanatti dabalame garuu Biloo Naayil jedhama. Erga dhufee as keessa ba'ee erga kanaan dhufee kanatti dabalame Biloo Naayil ta'a jechuudha. Inni kun immoo hara Viiktooriyaadha jechuudha. Hara Viiktooriyaa irraa ka'uudhaan dhufee asitti Biloo Naayilii kana wajjin walitti makamuudhaan asirraan Sudaan keessa goruudhaan yookiin immoo magaalaa guddoo Sudaan Kaartuumiin bitaaf mirgatti adda hiruudhaan gidduu magaalaa Kaartuum darbuudhaan Misir seenaa jechuudha. Kun laga Naayil jechuudha. Nuubiyaa fi Meeroo'ee kanneen jennu qaroomini Nuubiyaa fi qaroomini Meeroo'ee duratti Sudaan keessatti kan argamu jechuudha. Bal'inaan Sudaan kaabaa fi Sudaan kibbaa keessatti Sudaanii fi Sudaan kibbaa keessatti kan argamu jechuudha. Haala kanaan gabaabinaan ibsuutii dandeenya jechuudha. Qarooma sulula laga Naayil kan agarsiisudha jechuudha. Suuraadhaan kan argine kun yookiin immoo kanneen oomisha kanneen talbaa garbuu warreen jennee kanneen oomisha jal'isii bal'inaan oomishan handaara qarqara laga Naayil kanatti kanneen argamanidha jechuudha bal'inaan. Qaroominni Misir durii Afrikaa keessatti qarooma jalqabaa fi beekamtii guddaa qabudha. Qaroomni kun bara 3000 dhaloota Kiristoos dura irraa jalqabee kan hundeeffamedha jechuudha. Dhaloota Kiristoos dura waggaa 3000 kan turee fi isa ammaa wajjin 2026 irraan waggaa 5000 dura jechuudha. Qaroomni Misirii kan inni ture. Qaroomni Misir addunyaa ammayyaa beekumsa ogummaa adda addaan dhaalchisee jira jechuudha. Qaroomni Misir dhiibbaa guddaa yookiin immoo jijjiirama guddaa qarooma addunyaa ammaatiif bu'aa buuse of keessa kennanii qaba yookiin immoo deeggarsa taasisanii qaba jechuudha. Isaan keessa yaadota akka amantii, qorannoo hawaa fi qorannoo dawaa fa'i jechuudha. Yaadota akka amantii maddoota qarooma Misir keessaa tokkodha. Qorannoon hawaas maddoota qarooma Masirii keessaa tokkodha. Inni adda biraan qorannoon dawaa yookiin qorichoota kalaquus maddoota qarooma Misir keessaa isa adda biroodha jechuudha. Kanaan alattis ogummoota adda addaa ijaarsa piraamiidiidha nama Ijipti bal'inaan beekamte jechuudha. Piraamiidooti Ijipti keessa jiran baay'ee beekamoodha jechuudha. Awwaala yookiin immoo bakkoota awwaalchaadhaanis qaroomii Misir duratti addunyaa har'aatiif bu'aa buusanii qaba. Hojii waraqaa yookiin immoo waraqaa irratti waa peent gochuu yookiin kalaquunis qarooma Misirii keessaa isa adda biraadha jechuudha. Halluu dibuu yookiin immoo kalarii adda addaa dibuu ogummaa reeffa namaa gogsanii yeroo dheeraaf tursiisuu fi qarooma barreeffamaa fa'i dabalata jechuudha. Reeffi namaa umrii yeroo dheeraaf akka turuuf keemikaalaan faalanii yookiin immoo keemikaalaan dibanii tursiisuun illee qarooma Giriik durii irraa kan fudhatamedha jechuudha. Misir durii ogummaa reeffa namaa gogsanii ittisuun tursiisuun mummification jedhamuun beekamaa ture jechuudha. Qaroomni Misirii mummification yookiin immoo reeffa namaa keemikaalaan tursiisuun kun bal'inaan beekamaadha jechuudha. Qarooma Misir durii yaada du'aan booda jireenyi jira jedhu of keessaa waan qabuuf namni yoo du'e meeshaalee adda addaa waliin awwaalu ture jechuudha. Jireenyi jira jedhanii waa yaadaniif yookiin erga du'e namni ni jiraata jedhanii waa yaadaniif meeshaa waliin awwaalu jechuudha. Namni sun qabeenya yoo qabaates qabeenya isaa waliin wanta inni barbaadu yookiin kana waliin yeroo du'uun awwaala wanta namni sun jedhes ta'uu danda'a. Yeroo itti awwaalan ni jira jechuudha akka qarooma Giriikii duriitti. Sababni isaas namoonni awwaalaman meeshaalee waliin awwaalaman sanatti ni tajaajilamu jedhanii waan amananiifidha jechuudha. Erga du'ee booda meeshaa sana ni fayyadamadhanii waan yaadaniif akka kana taasisu jechuudha. Gara biraan barreeffamni Misir durii hieroglifiksii jedhama jechuudha. Barreeffamni durii kan Meesopootaamiyaa kutaa darbe keessatti ilaalaa kuinifoormii jennee turre kan Misir durii immoo maalidha hieroglifiksii jedhama jechuudha. Sirni barreeffama isaanii hieroglifiksiin meeshaa papiras jedhamu irratti barreeffama jechuudha yookiin immoo waraqaa papiras jedhanii isaan qopheeffatan irratti kan barreeffamudha jechuudha. Barreeffamni kun akkuma uummata Chaayinaa durii mallattoo jecha tokko yookaan yaada tokko bakka bu'utti fayyadamuun tooftaa barreeffamudha jechuudha. Jecha tokko yookiin yaada tokkoon bakka bu'a jedhamee waa jedhamuuf akkasatti fayyadamu jechuudha. Misir durii muuxannoo waraqaa hojjechuuf barreeffama adda addaa barreessuun beekamu jechuudha. Waraqaa kalaquudhaaf barreeffama adda addaa uumuudhaaf ni beekamu jechuudha. Barreeffamoota isaanii keessatti inni beekamaan The Book of the Dead or The Book of the Dead kan jedhudha jechuudha. Barreeffama isaanii keessaa kan beekamu. Kitaabni kunis waa'ee amantii irratti kan xiyyeeffatuu fi qabiyyeen ijoo isaas du'aan booda jireenyi jira kan jedhu kan ibsudha jechuudha. Amma suura irratti kan arginu kun sirna barreeffama isaanii bifa suuraatiin jechuudha. Suuraan tokko ergaa tokko qaba jedhanii waa yaadaniif akkasatti amma kun ergaa adda bira tokko qaba kun tokko qaba ergaa tokko qaba jechuudha. Akka sanaa yaadu jechuudha. Sirna barreeffama warra Misir duriiti jechuudha. Hieroglifiksii Misir durii kan jennu warreen kanarra jechuudha.
Uummanni Misir durii qaroominii fi ogummoota armaan olitti eeraman qofa osoo hin taane mootummaa bulchiinsa cimaa qabu ijaaruunis beekamoodha jechuudha. Mootummaa bulchiinsa maalii qabu? Bulchiinsa cimaa ijaaruun qabaachuudhaanis beekamoodha jechuudha. Warri Misir duritti Misir mootummaa tokko jalatti walitti osoo hin dhufiin dura bakka lamatti qoodamanii jiraataa turan jechuudha. Mootummaa lamaan bulaa turan jechuudha. Isaanis inni jalqabaa mootummaa Misir laga Naayil gara olitti hundeeffamee turee fi inni lammaffaan mootummaa Misir laga Naayil gara gadiitti hundeeffamee turedha jechuudha. Innis inni jalqabaa yookiin mootummaan Misir inni gara olii mootummaa Misir gara olaanuu yookiin Upper Egypt jedhamuun beekama jechuudha. The Upper Egypt yookiin mootummaan Misir kunis faajjii adiidhaan adda baha jechuudha. Yookiin immoo faajjii inni ittiin isa gadiirraa yookiin immoo Lower Egyptirraa adda bahu faajjii adii qabaachuudhaan wiirtuun mootummaa kanaas magaalaa Teebis jedhamtuun beekamtudha jechuudha. Biyya Misir Upper jennee waamni kana keessatti inni lammaffaan mootummaa Misir laga Naayil gara gadiitti kan hundeeffamedha jechuudha. Inni gara gadii kun Lower Egypt jedhamuun kan beekamudha jechuudha. Lower Egypt immoo kan adda taasisu faajjii isaan fayyadaman faajjii halluu diimaadha jechuudha. Halluu diimaa fayyadamu warri Upperiin halluu adii fayyadamu warri Loweriin kun immoo halluu diimaa fayyadamuun beekamu jechuudha. Wiirtuun mootummaa isaanii kan warreen akkana eessadha? Memphiisdha jechuudha. Kan warra Upperii faajjiin isaanii adii ta'e magaalaan isaanii Teebisdha. Kan warra Lowerii kana immoo faajjiin isaanii halluu diimaa ta'e magaalli isaanii immoo Memphis jedhamuun beekamti jechuudha. Mootummoota lamaan kanaan bulaa turte jechuudha. Bara 3100 dhaloota Kiristoos dura Misir durii gara olii jiranii fi gara gadii jiran walitti makamuun maal hundeessanii mootummaa cimaa tokko yookiin bulchiinsa bilchaataa ta'e bakka tokkotti fiduudhaan hundeessanii jechuudha. Haaluma kanaan mootii Meenas jedhamuun Misir gara olii weeraruun bulchiinsa mootummaa tokko jalatti akka bulan taasiseera jechuudha. Yookiin bakka tokkotti akka walitti dhufan ta'eera jechuudha. Nama mootii Meenas jedhamu kanaani sanaan booda mootonni Misir faajjii lamaan walitti fiduun halluu diimaa fi adii fayyadamuu jalqaban jechuudha. Bakka tokkotti kan warri jalqabaa Upperii fi Upper Egyptii fi Lower Egyptii bakka tokkotti fiduudhaan halluu diimaa fi adii sana bakka tokkotti fayyadamuu jalqaban jechuudha. Taateewwan seenaa bu'uura godhachuudhaanis seenaan mootota Misirii bakka sadiitti qoodamee jira jechuudha. Isaanis Misir bara durii isa jalqabaa 26 hanga 21 dhaloota Kiristoos duraa fi Misir durii bara giddu galeessa kan jedhamu immoo bara 2049 hanga 1730 dhaloota Kiristoos duraa fi Misir durii bara haarawaa 1150 hanga 1080 dhaloota Kiristoos dura gidduu jirudha jechuudha. Ka jalqabaa ka giddu galeessa haarawaa jedhanii bakka sadiitti qoodamanii ilaalamu jechuudha. Mootonni Misiriin hoogganamaa turan Faraa'oonota jedhamu jechuudha. Yookiin kan Misiroota hoogganaa turan bal'inaan Faraa'oonota jedhamuun beekamu jechuudha. Farahoo jechuun afaan Misirii duriin mana dhagaa jechuudha. Mana dhagaa jechuudha. Faraa'oononni mootota aangoo guutuu qabanii fi qarooman hedduu kanneen dagaagsanidha jechuudha. Qarooman hedduu dagaagsaniitii jiru jechuudha. Misirooti yookiin Faraa'oonoti kun bal'inaan bifuma kanaan mootummaan Misir durii aangoo gibira sassaabuu fi daldala babal'isuu dhuunfatee ture jechuudha. Mootummaan Misir durii maal taasiseera? Gibira sassaabuu fi aangoo babal'isuu dhuunfatee ture jechuudha. Piraamiidota gurguddoo ijaarsisuu fi qonna jallisiitti hawaasa hirmaachisuunis bal'inaan ni beekama jechuudha. Piraamiidota bakka adda addaatti ijaarsisuu fakkeenyaaf waggoota 1500 keessatti piraamiidota baay'inni isaanii 70 ol ijaarsanii jiru jechuudha. Piraamiidota 70 jechuun piraamiidii baay'ee salphaa miti jechuudha. Waggoota kana gidduutti kan ijaaramanii baay'een isaanis bara mootummaa Misir durii yookiin Ancient Egypt kan ijaaramanidha jechuudha. Yookiin bara duriitti kan ijaaraman jechuudha. Piraamiidota kanneen keessaa inni guddaan bara mootii Kufuu yookiin 2575 hanga 2465 gidduutti dhaloota Kiristoos dura kan ijaaramedha jechuudha. Mootummaa bara mootii sana piraamiidiin kun yeroo ammaa bakka Giizaa jedhamutti argama jechuudha. Piraamiidoti walitti eerre kun yeroo ammaa bakka kamitti argamu? Giizaa bakka jedhamutti argamu jechuudha. Sababa piraamiidonni Misir keessatti bal'inaan ijaaramaniif ragaan qabatamaan beekamus hin jiru jechuudha. Yookiin kaayyoon isaanii maal akka ta'e yookiin maaliif akka ijaaraman wanti beekamu hin jiru jechuudha. Garuu qarooma Ijiptii ibsuudhaaf bal'inaan yookiin qarooma Misir ibsuudhaaf immoo yeroo ammaa kanatti gahee olaanaatti taphataa jiru jechuudha. Haa ta'u malee akka ragaaleen tokko ibsanitti sababa amantii fi awwaala moototaaf dhimma itti bahaa akka turan eeru jechuudha. Amantii wal qabsiisuun fi bakka awwaalchaa wal qabsiisuun eerama jechuudha. Akka waliigalatti qaroomni Misir durii hawaasa hojiilee gurguddoo hedduu irratti hirmaachisaa kan ture jechuudha. Fakkeenyaaf amma suura kana argaa jirru kun qarooma Misirii keessaa isa tokko kan ta'ee fi piraamiidii Misir durii jechuudhaan kan nuti beeknudha jechuudha. Bakka baay'ee gammoojjii ta'e keessatti kan tolfamee jiruu fi haala kanaan diizaayinii isaa akka argaa jirru jechuudha.
mootummoonni Misir durii weerara alaa qolachaa turan jechuudha. Haa ta'u malee sababa humnoonni alaa baroota dheeraaf Misiriin waraanaa turaniif qaroominni Misir dadhabuu danda'eera jechuudha. Maal ta'a mootonni bakkee waan waraanuu jalqabuuf yookiin weerarri waan jalqabameef dadhabaa deeme jechuudha. Aangoon mootota Misirii weerartoonni kunis uummattoota akka Amoraayitii bara 18 duwwaa dhalota Kiristoos dura, Hetiites bara 1289 hanga 31 dhalota Kiristoos dura, Asiriyaanota bara 670 hanga 664 dhalota Kiristoos dura, Parshaanota bara 525 hanga 332tti fa'aadha jechuudha. Warreen kun warreen weerara jalqabanidha jechuudha Masirii irratti. Dhuma irratti weerara Giriikii bara 332 dhalota Kiristoos duraa fi weerara Roomaanonni bara 30 dhalota Kiristoos duraa hanga 664 dhalota Kiristoos booda geggeessaniin qaroominni Misir durii akka dadhabuuf sababoottan isaan gurguddoodha jechuudha. Yookiin immoo sababoottan dadhabbii qaroomina warra Giriikii keessaa warra Misirii keessaa isaan ijoodha jechuudha. Tole egaa xumura irratti gilgala boqonnaa kanadha kan ilaallu. Gilgalli boqonnaa kanaa dhugaa yookiin soba akka jalqabaarra jirudha jechuudha. Tokkoffaa irratti muumifikeeshiniin adeemsa piraamiidonni Misir ittiin ijaaraman jira. Muumifikeeshiniin nama du'e akkaataa isaan itti keemikaala isaan ittiin tursiisan malee adeemsa piraamiidii miti jechuudha. Kanaafuu deebiin isa kana sobadha ta'a. Lammaffaan uummanni Misir bara durii irraa jalqabanii laga Naayil akka kennaa addaa isaaniif kennameetti ilaaluudhaan inni kun dhugumadha. Inni sadaffaan mootummaan Misir faajjii adii fayyadama ture. Naayil gara olii kan turedha jechuudha. Misir faajjii adii fayyadamaa kan ture. Naayil gara olii yookiin immoo appar kan jennuudhaan inni kun sirriidha. Looriin immoo diimaa fayyadamaa turan jechuudha. Faajjii hambaawwan seenaa Misir durii keessatti piraamiidonni bakka olaanoo qabu jechuudha. Inni kunis deebiinsaa dhugaadha. Gara xumura irratti filadhu bakka du'aa guutiidha. Qarooma barreeffama Misir durii maal jedhamuun beekamadha? Qaroomni Misir durii hieroglyphics jedhamuun kan beekamudha jechuudha. Barreeffamni Misir durii meeshaa maal irratti barreessuun beekamu? Meeshaa papyrus jedhamu irratti barreessuun beekamu jechuudha. Qaroominni Misir durii sababa sulula irratti dagaaguu danda'eef maali? Qonna jallisiiwwan adda addaa sababa godhateetu jechuudha. Achirratti kan dagaaguu danda'ee fi mootummoonni Misir gara olii fi gara gadii turan yoom walitti makamanii bara mootii Meenas jedhamu sana walitti makaman yookiin immoo nama mootii Meenas jedhamutu walitti isaan make jechuudha. Bu'aawwan qarooman Misir durii keessaa 5 tarreessi jira. Qarooman halluu dibuu, waraqaa kalaquu, piraamiidota kalaquu fi wanneen biroon bu'aawwan qarooma Misirii kanneen turan keessaadha jechuudha. 5 tuqaa tokko irratti wantoota ilaalle bal'inaan haga kanaatti ture. Kutaa itti aanu mootummaa Nuubiyaa akka jedhu qabannee isiniif dhiyaanna. Peejii keenya subscribe, share, like gochuun dagatiin hiriyoota keessan namni tokko nama 2-3 subscribe gochuu akka hin dagachiifne yeroo itti aanutti paartii itti aanu qabannee isiniif dhiyaanna. Galatoomaa.